meelan yeroo sadimo yeroo afur arsii keessatti ilmi haadha ajjeesee jira. Donqoorummaan wallaalummaan gadi aantummaan ilmi haadha ofii ajjeesuu gadi jiru hin jiru jechaadha. Nama biraa ajjeesuu waan biraa. Boorana keessatti, Jimma keessatti, Wallagga keessatti, Harargee keessatti, Iluu keessatti, Walloo keessatti ilma haadha ajjeesuun agarre hin dhageenye. Donqooroon jaamaan wallaalaan donqooroon haadha ajjeesu nu keessaa maddaa jira jecha arsii keessa. Nuti nama akkana kana kiingi jennaan, hayyuu kenna jennaan, beekaa kenna jennaan. Gaafa farsoo waan san dalage hayyuu kenna kiingi koof kiingi jetteet ijoolleen beerri dulloonni arsii ijoolleen siggoo fi mandoo hundi profaayila kaatee mucaa wallaalaa jazbaa donqooroo mataa shurrubbaa godhe dhadhaa itti naqee deemu san sadarkaa isaa ol fuudhaniit wanni galteen inni gaafsan eegale hagarraatitti uummata Oromoo keessaa ijoollee arsii keessaa bayuu dadhabdee guyyarraa guyyarratti ji'arratti nutti tartee ilma dhiiraa kenna dubrummaa mukaan keessaa fudhatanii sanbira yuu taranii dubartii keessaa muka hudduutti dhiibanii macuree garaa keessaa gadi harkisan jechaadha. Daafee san hunda kan jalqabe jara jechaadha. So wallaalaa kenna yoo qabachuu dandeenye donqooroo jaamaa kenna qabachuu yoo dandeenye nama biraa irraa dubbanna. Sigalee kenna qabachuu hin dandeenye. An Walloo irraa mirga ittiin dubbadhu afaan ittiin dubbadhu hin qabu. Harargee irraa Jimma irraa afaan ittiin dubbadhu hin qabu. Jazbaa fi donqooroo obboleessa kiyya ka ganda kiyya jiru sheekonni kenna dhaabuu hin dandeenye, ulamaa'onni kenna dhaabuu hin dandeenye osoo biyyatti wallaala gaafa farsoon akka godhe so maatii farsoo manguddoon itti dhayxee sheekonni itti dhayxee dhaabde har'a jazbaa maamma jedhamu kaasirraa iskittaa dha'u sun gadi ba'ee Walloon qalaa fi daamilla qesinii kafala. Gastii kiyya keessatti yoo Walloo mormi irraa muramne an ilmoo harreeti jedheen harrummaa ofii mirkaneesseet har'a immoo ganamaan gadi ba'ee dhiifama gaafatachaa. Dhiifamni akkasii hin jiru obboleeke. Nama meeqatu du'e kaleef dhengadda haasaa isaa san irratti ijoollee Walloo nama meeqa qabdee muka itti dhiibaa jirti. Sigale waa balleessanii waa laaqatanii geessanii ay deebi'anii dhiifama jechuun amma booda Oromoo waan akkanaa fudhachuun qabu. Mucaan sun maatiin isaa seeratti dhiyaatee qabamee manguddoon abbootiin gadaa seera dhiyeessite mucaan kun bakka inni jiru seeratti dhiyaachuun dirqama. Dhiifamni wanni akkasiin dalagu. Yoo dhiifama ta'e atillee waa balleessee dhiifama gaafadha, anillee waa balleessee dhiifama gaafadha. Eega namni 2 3 4 du'e wanni akkasii dalaguu hin qabu amma booda. Hayyuu keenya Jawaar Muhammad akka jibbamu kutaa Oromoo 10 biratti akka jibbamu ka godhe nuti ijoollee Oromoo, ijoollee Sikkoo Mandoo, ijoollee Arsiiti. Mucaa addunyaan guutuun jaalattu fuunee gandatti deebifnee kutatti deebifnee akka kutaan biraatti duulu akka inni jibbamu akka qabsoon isaa faallaa taatu warri godhe nuyi jechaadha. Kanaaf wallaalaa keenya gorfachuun nuyi malee nama biraa irraa dubbachuu dandeetti malee humnallee hin qabnu jechaadha. Inni biraa wayita wanni jalqabe cal'ifteet sheekonni eega waa badanii namni du'ee maal jedhe nama Wallootu ijoollee teen Arsii ajjeese, nama Wallootu mucaa tokko ajjeese te sheekonni gabbaatee miidiyaa irratti haasaa artikaleef har'arra. Gaafa dubbiin sun eegalu eenyu eegalsiisee akkami eegalame maa hin dubbanne wayita namni waa eegalu dhaabbadhaa ilmaan ta'e namaa hin jenne eega waa badan gabbaanii Walloo irratti quba qabummaa barbaachisa. Namni erga lolatti seene namatu du'a, namatu miilli caba, ijji caba, lolli keessa seeneen taphni hin jiru. Sigale namni qawwee walit deema billaa walit fiiga. Jalqabuma lolli akkan dhufne gochuudha malee eega lolli seene booda ijoollee Wallootu na ajjeese, ijoollee Jimmaatu mucaa keenya ajjeese boo'ichi hin dalagu jechaadha. Jalqabuma nama keenya wallaalaa keenya qabachuudha. Sigale ijoolleen haadha ofii ajjeesaa jirtu Arsii fi Baale keessaa bayaa jirti. Ijoolleen obboleettii ofii gudeedaa jirtu Arsii fi Baale keessaa bayaa jirti. Wallaalaa akkanaa kana sheekonni keenya, hayyoonni keenya, beeytonni keenya qabachuu danda'uu qaban. Yoo sun hin taane wanni kun guyyarraa guyyatti itti fufa. Ahmad boru ilma obboleessa keetu waata, boru obboleessa kiyya waata akkanuma itti fufachaadha. Dhumarratti wannan jechuu barbaadu Abdii Bilisummaatii fi Ahmad Kingiin illee as jira. Viidiyoo inni hojjate irratti jari lachuu deebii kennitee jirti yaa galatoomtu. Garuu deebiin jari deebifte nan gammachiifne. Maal jetti yoo gastii kee keessatti namni tokko qalame nu ammoo ijoollee Arsii nama 10 qalla jetteeti deebii isaa deebifte. Ahmad kiyya Abdii Bilisummaatiitti illee himi. Warrummaan Sikkoo Mandoo kun kutaa Oromoo kana maraa wallolaa jira. Wanni obboleessoo namni yoo gartee seenaa gootaa galmeessuu dadhabellee seenaa gootaan xureessu. Waan san ta'eef jecha ummannummaan keenya ka Sikkoo Mandoo kunuyyuu namni wallole lachuu badiin qabaatu tokkoma badii qabaata yoo jaarsaa jaartii ta'ellee namni lama yoo wallole. Sigale yeroo kana keessatti badiin ta'e eenyu jettanii anamma akka kiyyatti anarra ana mataa kiyyarraa man qaba. Warrummaan Sikkoo Mandoo kunu nutu badii qabaa badii teenya fudhanne lubbuu namaattu isin harkatti badee lubbuu namaa
ifirraa mul'isa obboleesso na akka ayam wala shen jeesan nama waa balleesse xilaa irra qabanii if jala dhokatu miti yoo balleesse badii isaa namtichi san bicharratti deebisaa miti waliin haa fudhannu badima namni keenya balleessanuu waliin fudhannee lubbuu namaa yookaan ifirraa nama san mul'ifnee yookaan ifirraa dubbii haa fidnu anka jechaa jiru kana bar si galee wanni tun akkamii jechaatiin jira dubbadhu ji'a nadii waa si gaafadha gamaa gama naayyuu akka sadiitti akka gamaa gama itti waa badaa jiran akka arsii fakkaata geetti waa badaa jiran sa akka ijoollee arsii akka ijoollee shokkoomandooti fi akka hargeetti waa badaa jiran namni ka waa balleesse nadii hin beektaas miidiyaa kana yeroo dheeraa fayyadamaa harta kaabbaa itti godhee riyaala 10,000 irraa kafalee riyaadiin fidee sii galee osoo ati agartoochuu birrii meeqa itti baasee namni wal shallamee kan riyaadiin keessa wal oofaa jira gama keenya kanaa wanni akkatti nama maraachumaa jire yoo rakkoon jiraate nadii dhuftee laal miseenjera kiyya dawwaltee yookaan ammoo tunuu namoota waa balleessu kana dawwaltee sii galee dhaabaa waan kana jechuun hin bareeda reefuu ta'e nadii maaliif arabee ta'ani reefuu dhageeffadhu baay'ee kee lolee si jibbaa kee qabaaddeetti miti reefuu joonii kana wajjin maaloo isaan garaayetti akka dhiiraa dubbannee jarana lolli kun hin barbaachisu miskiinni gamaa gamanaa dhumataa jira haa dhaabatu furmaata ammoo miidhama waan namni silaa gaafate deebisa dhaabaa jedhanii uummanni walii gale hayyee jenneen marti keenya fudhannee galchiisan gubbarraa gadduunni yoo achii deemnee nadhii gastii biraa dhaynu ka amma asii waliin dubbannu afaan biraa haasaa jechuu sii galee saaluma takka keessaa bahee waan bortaru jedhee waan daqiiqaa 20 yookiin ammoo tunu waan guyyaa hin kennee hayaa adabaa jechuu nadhii gaafa kana coraasuu dhukkuba callisuu hin dandeettu argaa turte jechuu viidiyoo duraanii kayyoola gaafii takka si gaafadha kayyoo gaafii takka si gaafadha nuti fi kennaa ijoolleen biyya takka lolli kun haa dhaabbatu jennee gastii takka irratti haasofnee bu'uu dandeenya. Okay, nu ifi wallolaan jirru ganda biraatiin wallolaa jirra. Hangam takka jaaramnee nama ganda sanii dubbisaa jirra. Nama san dubbifnee laal Oromoodha nu maraa yoo ifi keenya dubbifnellee sanii jenneen xiqqaan. Sabboonummaa arganna malee gantummaan argamnu yoo deemnee dubbifnee si galee tokko sila dubbannee dubbii laallee isaan abbaa badii ta'anii nu abbaa badii ta'anii namni jalqaba kaase ammoo nuhi warra si komandooti namni lola kaase yeroo hunda eegasi ammoo samboota badiin isaanii teenya caaluu dandeessi badiin isaanii nu duubarraan dhuftee teenya caaltus teenyummaan ta dura nuti balleessine sun caaltee argamtus namnummaan ifii isaatii ifii keenya waliigallee mi'ee deemee ganda wallolaanii jirru sanis dubbisuu qabna yoo ammoo nuti amma fakkeenya anaa si qayyo nu amma kun yoo jenne warra didikkaa haa jennu yoo nu jalaa nama dubbatu dhabnes nuti waliigallee guddaa keenya dubbisuu danda'uu qabna guddaa keenya kan namni jalaa dubbatu san dubbisuu danda'uu qabnan siin jee bar amma miskiinni kun nama dhukkubsu boo mucaa tumanii amma mucaa tumanii arraba keessaa darban san viidiyoo san laaleetiin ijoollee arsii lamaan tuman san maal jee tokko maal jee karraa boodaa yeroo tokko gaggabee arrabni keessaa bee kuun maal jee yeroo asiyaan fi ijoollee arge na ajjeesaa jee yoo na ajjeeftanillee namu badima nama keenyaatii fi namuma keenya na ajjeesaan isin hin komadhu jee wallaahi alazim kophaatiyyan ta'aa jira imimmaan tunarraa harca'e fakkeessuuf hin jiru si gale wallaahi akkas jee jechuudha duuba namni akkamitti nama santu miidhamaa jira keenyalleen deebi'ee makiinatti hidhee lafarra harkisaa jira nama wal miidhaa jira badiin tun nurraa kaate tun teenya irra guddatte ta isaan nu boodaan dhufanii nutti raawwatan irra guddatte teenya tana si gale yeroo teenya tana dhaamsitee teenya diqqaattee isaanii guddattee silaafuu tokkomatu abbaa badii ta'a. Hangam takka miskiinaa namni keenya kun ifumaa ibidda kaasee ifumaa miskiinnillee miidhamaa jira akkamiin jeebaran. Kanaan ka jechaa jiru laal. Nama keenya haa kanaafuu amma furmaanni